argaartu amma sargiidha kuni namichi qawwee samaayii keessa qabeetu ol fiigaa tokkosaa jechuudha. Ani irraan kute viidiyoo isa baay'isoo irraan kute cidhadha. Wantichi cidhadha. Cidha keessatti immoo yeroo gammachuu qawwee intoo tokkosu mitiira si ol qabanii intoo tokkosu gammachuu ibsachuudhaaf jira kuni. Naannoo makamiyyuu jira waan akkasii baay'isoo. Kun garuu baay'ee ajaa'iba jechuudha. Namichi guddaadha. Namichi baay'ee guddaa. Sargiin gara du'aatti jijjiirame jechuudha. Akkatti uummanni hammi kun gadi ba'ee cidhaa gammachuudhaan simachuudhaaf qophaa'ee gara du'aatti sakandii masana keessatti jechuudha. Dhumarratti argitan mitiirra yeroo namni akkana baqatu jechuudha. Yeroo inni nama rukute yeroo namni baqatu jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo galata waaqaa ta'uu baga ayyaana du'aa ka'uu yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin singee kiristaanonni jechuudha. Musliimonni nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa kuni baay'ee tokko na dhibeetii jira jechuudha. Asis deemnaan kana achis deemnaan kana sanuu nama sadiidha jechuudha. Kan asirratti rukutame cidhasaa Walloottidha kan inni ta'e. Garuu meeshaa dhukaasuun kuni naannoo keenyayyuu jira. Anuu na yaadadha yeroo tokko. Fira keenya gara baadiyyaatidha. Magaalarra miti jechuudha. Bakka magaalarraa tun taane baadiyyaadha. Fira keenyadha. Ilmatu fuudha. Ilma isaanii fuudha jechuudha. Ilma isaaniitu fuudha. Garuu inni kan keenya akkas miti kan cidharratti hin dhukaasamu. Cidharratti hin dhukaasamu. Kan hin dhukaasamu yoo maal ta'e beektaa? Yoo durbummaan jiraatte hin dhukaasamu. Ani gaafa sana sargii sana dhaqeera xiqqoo jechuun baay'ee akka maamti jechuudha. Yeroo sana sagaltee waan ta'een baradha dhaqee achi bulleeyyuuti. Na sargii cidhii dhufee galee musurroon gaggaltee bakka isaanis kutaa isaaniitti gaggalanii namnis idduma cicciisu qaqqabatee achi booda gurbaan ka'ee qawwee isinii xaaxassaasii gootoo tokkosa jechuudha. Intoo tokkosa. Gurbaatu dhufee tokkosa maanni jennaan. Durbummaa qabdi jedhe. Anoo akkasii edaa jedheen lakkaa kunis jira jedheen gaafa sanan argeeyyuuti. Garuu erga nama kana nama guddaa ta'e immoo odeeffannoo bakka garaagaraayyuu ni dhagaa jechuudha. Cidharratti akka dhukaasni dhukaasamu cidha sanatti gammachuu agarsiifachuuf akka ta'e aadaa bakka tokkotti immoo cidhuma keessatti xaaxessu qabanii qawwee ta'e shugguxii ta'e firrii eessumni wasiilli uummata tokkosa naannoo tokko gar malee jabeessanii jechuudha. Kun garuu aadaa badaa waan ta'eef balleessamuu qaba. Aadaan akkana eessumayyuu jechuudha. Halkaniin ka'anii nama jeeqanis durbummaadhanii jeeqanis hin barbaachisu dhukaasni hin barbaachisu. Numaa irriba keanu dammas ka durbummaa teessa targe numaa nu naasisa qawwee mataa keenya irratti tokkose inde qophaa tokkosuu fi qawwee nuun hin jedhuura birri jenneerra inni kan rabee inni kan dadhabee inni kan ta'eera maaltu ta'edha. Hattuu qeetti namni immoo maa inni hin jedhan. Na gaafa sanan argee jechuudha. Egaa taateen kun kan inni ta'e Walloottidha. Namni kuni Wallootti ta'e isiniin jedhara. Namni kun nama guddaadha. Akka odeeffannoo naannoo sanarraa ba'ee dhageehetti namni kuni qiimii abbaa gurbaarraa qabaa jedhanii abbaa gurbaa isa fuudhuuti. Abbaa gurbaa cidhi kuni nama iddoo misirroo dhaquuf mana iddoo maatiitii bahaa jirudha. Iddoo misirroo bira hin geenye waan nama ajaa'ibu asumatti isa geggeessanidha. Uummanni ba'ee geggeessaa misirroo ishee durbaa fidachuudhaafi. Garuu immoo namichi kuni cidha keessa seenee jechuudha. Waan nama dhibu viidiyoo isaa guutuu yeroon ilaale daariirraa jalqabe akkana daariirraa tokkosaa dhufa si'oolii samaayitti daariirraa si'oolii tokkosaa gidduu seene. Namni immoo karaa babbanaa fi waan isaa hin banuu fi tokkosaa deemee lakkaanni nama laallataara nama rukutu achi keessa. Viidiyoo isaanii irraa murreessi iddoonni nama rukutettis naannoo isa sagalee isaayyuu jechuun nan sodaadhe intiniidhaaf jechuudha yuutuubiidhaaf iyyuu jechuudha. Amma iddoo balbala bira ga'e achi dhufee jechuudha manni mul'atamti achi yeroo gahu namumatti tokko akkana namumatti qabe tokko akkas tokko immoo kuufnaanu lafattuu itti dabale jechuudha waansa. Tokko immoo yeroo kufu lafattuu itti dabale namni inni kan dubartoonni irraf jedha inni kan immoo kaameraa hunduun qarrasaa girri jedhee duubatti deebi'e jechuudha. Namni hinne namni namicha kana harkatti qabes namni qabes hin jiru nama meeshaa qabu kamti qabu sisila. Na akkasti namichi kun nama sadii galaafatee nama sana sadan sana keessa tokko immediately yeroo sana du'e
Sani lafatti dabaleef natti fakkaata. Inni du'e inni lama immoo hospitaala galaniiru kan jedhu odeeffannoo naannoo sanarraa bahee dhageen jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa waan akkasii jechuudha. Egaan beekamu cidharratti nama dhufuuf nama dhiisullee hin beektu. Guyyaa cidhaa hunduu banaadhaa qeenkee banaadhaa atillee hin yaadattu waan godhamu hin beektu waan sirratti ta'u hin beektu. Baqa namni qiimii yookaan haaloo sirraa qabu yeroo cidha keessa waan baay'ee sirra raawwachuu danda'a. Namni kun immoo baay'ee nama ajaa'ibachuudha. Cidha sana dibliq godheetu gara du'aatti jijjiiree misirroonis qe'ee warra shittaftee asii cidha ta'e asii du'a ta'e misirroon achitti haftee egaa laal waan addunyaa kanaa jechuudha. Waan baay'ee nama aarsu waan baay'ee nama gaddisiisu akkattiin haaloo wal ba'uun egaa namni yoo haaloo walirraa qabaate illee araarameetu waan ta'eetu addaan gala. Garuu namni si eeggata jechuudha. Namni yeroo tokko waan tokkotti goote yeroo wayii si eeggata. Yoo waa si gochuu dadhabe afaaniin illee si arrabsa. Yoo waa si gochuu dadhabe sillee gammada. Na aadaan akkasii baduu qaba naannoo kamittuu. Yeroo tokko illee ani dhagaheera naannoo sana hin baay'ata waan akkasii. Yeroo tokkos jechuudha cidharratti kan ammoo kan tokkosu abbaadhumadha. Abbaadhumatu tokkosa yeroo gurbaan misirroo fidatee dhufu jechuudha. Yeroo gurbaan dhaqee hintaloo fidatee qeetti bakka lafuma garagashanii sirbanii maal jedhanii gammadan tuksii sanaan jechuudha. Abbaan tokkosu osoo hin beekin misirroo ishee dubartii girri sana keessatti xiyyitiin jechuudha ishee dubartii sana rukuttee biliq gootee jechuudha. Misirroo dubartii guyyaa sana duute kanallee dhageen jira jechuudha. Waan baay'eetu jira garuu baay'ee nama gaddisiisa yeroo cidha keessa aadaan akkasii baduu qaballeeti. Kuni madaansaayyuu amma maal jedhama meeqee isaanii erga geessee akka kana gammachuu irratti akkas taatee jedhumoo durumaa moo intaluma keenya akkas godhee ajjeesuuf fuudhan immoo maayini jedhanii uummanni kun iyyuu waan araaramu iyyuu natti hin fakkaatu waan dhiisus natti hin fakkaatu akka koote jechuudha. Jechuun nama ajjeesanii nan dogoggore jechuun jira. Nama arrabsanii nan dogoggore jedhan. Nama lolanillee dogoggora dhiifamoodha. Lubbuu baasanii garuu nan dogoggore jechuun ani hin beeku. Lubbuun eessaaf deebi'a my goodness. Innaa baay'ee tokko nama dhiba nama ajaa'iba. Anyways waaqayyo nama haa eegu. Seexanni yeroo gammachuu si eeggatti yeroo gaddaa si eeggatti. Nama seexanni immoo nama keessa gortee hojjetti malee seexanni qaama hin qabdu hafuuradha. Hafuura waan taate karaa nama safoon qabeessaan hojii hojjetti akkatti hojii ishee hojjette jechuudha. Waaqayyo si haa eegu.